What's up guys? Shama kan jirtu ara video kan brand deebineera videoon keenya irraa vloggii waliin hojjannaa jechuudha. Amma xumura qophii keenyaatiin haa wajjin tura chaanaalii keenya foroonni haaraa ta'an immoo subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna. Gara egaan hordoftoota keenya ara videoon qabadee dhufe as kunoo shiboo chaarjarii tokko jira. Asii kunoo shiboo tokko jira. Ammas dabalatee ampuulii kaachabite maqasii qodaa kanaa fi asii immoo aqaa fi ampuulii tokkoon qabadheera. Gaan hordoftoota keenya kan hunda isaa walitti gatamuun ampuulicha bobeessuu yaala jechuudha. Amma xumuraatiin wajjin tura chaanaalii keenya haaraa warri taatan immoo subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna. Amma xumuraatiin wajjin tura. Gaan hordoftoota keenya jalqaba aqaa fi keenya uranne jechuudha. Erga aqaa fi keenya uranne keessatti bannee kaa'anna. Ergasii booddee shiboo keenya kana qaratti babaafanna maqasiidhaan jechuudha. Erga akkasitiin qaratti babaafanna. Ergasii booddee shiboo sokkeettii keenya immoo fiixee isaa akkuma kanatti qarra jechuudha. Erga qarree booda aqaa fi keenyatti deebinaa. Aqaa fi keenya kana hidhiignaa. Erga akka kanatti kan booddee
Amma hojii keenya xumurreerra. Ibsaatti isaa kan ilaala akka hojjetu. Let's check out. Hojiin keenya kun milkaa'eera jechuudha. Gara wanti itti ilaalla. Egaan hordoftoota keenya viidiyoon irra qaban kana ture. Viidiyoo keenya irratti akka gammadan abdii qabna. Akkasumas wantoota naannoo birrii guddaadhaan laayitii bitachuurra wantoota naannoo keessan jirurraa fayyadamtanii akka kiyya kanatti laayitii qopheeffachuu dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota keenya viidiyoon keenya kana ture. Amma viidiyoo kan biraa walitti deemuutti nagaatti isiniin jecha kanaan dura garuu subscribe warroonni hin goone subscribe godhaa laayikii gochuun irraa fakkina kanarraa kun gahaa ture. Amma viidiyoo kan biraa walitti deemuu gama kiyyaan nagaatti.